Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo kan addunyaa kana irratti argamtan hundi keessan nagaa fi jaalalli qilleensa qaxxaamura guutuu isin jirtanitti sinaagu isin jecha guyyaa irraa tana ergaa gabaabduu tokko qabadhee isin dhiyaadhee ergaa tiyatan akka wal daddabarsitan kabajaadhaan isin gaafadha. Ergaan tiyas ijoollee liivii waraabdaniif ijoollee dur irraa liivii waraabdaniif kan jabana kana yookaan yeroo dhiyeenya kana liivii eegaltan ijoollee dur liivii waraabaa turtan hedduun keessan tokkummaa Oromoo ijaaruu fi akkasumas Oromoodhaaf sagalee taatanii addunyaan Oromoon akka cunqursaa jala jirtu barsiiftanii har'aan geettan ulfaadhaa isiniin jedha maqaa uummata Oromootiin galatoomaadha akkasumas akka dhuunfattis galatoomaa isiniin jedha uummanni Oromollee galata guddaa isin biraa qaba. Ijoollee as dhiyeenya kana liivii waraabdanis hedduu argaa jirra, hedduu isin hordofaa jirra. Haa ta'u garuu isin karaa irraa mayxanii jirtan Oromoo gandaan arrabsu Oromoo hayyuu isaa xiqqeessu irratti hojjetaa jirtan jechuudha. Kun immoo tokkummaa Oromoo diiguu keessatti sababa guddaadha. Kanaaf tokkummaa Oromoo ijaaruu yoo hin dandeenye liivii akka dhiiftan kabajaan isin gaafadha. Maaliif waa balleessuu irra dhiisanii ilaaluutu irra gaariidha. Kanaafuu otoo dhiiftanii gaariidha. Itti aansuudhaan ganda keessan arrabsuu, hayyuu keessan arrabsuu maaf barbaachise? Yoo wadharraba barbaadan akka dhuunfatitti wadharrabsuu mirga qabdan. Garuu sababa Jawaar Muhammad gadaboo dachii gadab jedhamtu gadaboo jettanii arrabsuu asii guutuu arrabsuu hin taatu. Sababa Abiy Ahmad lafa Jimmaa lafa seenaa qabu lafa Abbaa Jifaar lafa amantiin musliimaa keessatti babal'ate keessa sababa isaa haga qabrii dirasitti warroota dachii Jimmaa arrabsuu keessan hin taatu. Kanaafuu yoo dandeettan tokkummaa Oromoo irratti hojjedha. Yoo dadhabdan dhiisa karaa biraatiin dhumarratti ijoollee wal arrabsitan. Ijoollee wal arrabsitan hundi keessan yeroo wal arrabsitan arrabni kun gosa hedduutu jira. Arrabni irraan badaan akka rabbis jibbu kan safuu Oromoo keessattis hedduu jibbama arraba haadha abbaa obboleewwan wal arrabsan kana keessattuu ijoolleen haadha wal arrabsan haadha teessan waan isin goote dagattanii haadha teessan miskiina biyya keessa jirtu yeroo haadha teessan arrabsan hedduu nutti dhagahamaa jira. Haati teessan ammallee isiniif yaadaa jirti. Isin garuu asitti har'a telefoona gaarii bitattanii soofaa gaarii irra teettanii waan gaarii nyaataa mallaqa ji'aan argataa haadha teessan tawaggatti qotattee yeroo takka waa argattu yeroo arrabsitan hedduu isinitti rifataa jirra. Kanuti isinitti rifanne daran karabbi isinitti rifattu caaladha. Kanaafuu haadha teessanis kabajaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa ilmaan Oromoo isin jaalladha.